Sa'id waan ati jalqabdee kana dhaabi. Asii wanta guddaan uumamee jira Sumayyarra jechuudha. Sa'id hojiidhaaf waan tokko ittiin ulfaatu waan inni barbaade san argachuuf seenee waan barbaade san argachuu hin danda'a. Baay'ee garuu ka ittiin ulfaate maalinni Sumayyaa argachuu ittiin ulfaate. Sumayyaa argachuu ka ittiin ulfaate immoo badii guddaa waan qabuuf inni jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtootaa akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan abaayyatu arra mee waan guddaa jaarsummaa ergamee jira. Jaarsummaa san maal akka ta'e isiniif ibsaa jechuudha. Gara Sumayyaatti haga xumuraan hojii tura. Like subscribe godhu keessan hin dagatina. Video gallakkisanii jiru. Sumayyaan achi Yamanitti deemtee jedhee ture Sa'id jechuudha. Garuu Sumayyaan ani hin deemne jettee video gallakkistee jirti. Waan dhugaallee dubbattee maal dubbattee mee awwal video laalla. አግብቼ ነው የምመጣው ቪዲዮ ለቃለሁ። ከዛ እንደው መጀመሪያ የምለቀው የሰርገን ቪዲዮ ነው። እንደው ላገባ ነው ምናምን ፕሮሰሱን ሳልናገር ቀጥ ብዬ ገባና እጄ ከዛ የሰርጉን ቪዲዮ አምጥቼ እዚሁ ፊት ለፊት አድርገዋለሁ ዩቲዩብ ላይ። ከዛ እንዴት አገባው ምናምን የሚለውን የሰርጉን ቪዲዮ ካሳያቸው በኋላ ነው ከዛ ፕሮሰሱን ማስገባው። ምክንያቱም አንዴ ካገባው ምንም ይፈጠር ምንም የምታመጣው ነገር የለም። እስካልመጣው ድረስ አገሩ ላይ አትኖሩ ነው እንዴ መብታችን እኮ ነው። የትም ሄድ አንተ የመን ከሄድ እኛም አጋጣሚ ልንሄድ ይችላል። እንደው በመጣ ራሱ አከኑማን ኦሶ ሀሶፍቱ ኡምሪ ከ ሂንዴማ ጀዳ ጅርቲ ኡምሪን ከ ሂንዴማ ማለ አቲ ጃርቲ ኢናርገቱ ጀዳ ጅርቲ ሱመያን ዱበቴ ገሩ ዱቢን አከሲ ሚቲ መዱከ ዴማ ዴሙ ኢሲን ዲስኔ ነዱከ ዴማ ጅርቲ አኒ አከም ፉኔፍ አኒ ጃርቲ አከናርገኔፍ naduka deemu isi hin dhaabbanne maaliif naduka deemti jedha ture Sa'id. Garuu Sumayyaan akka deebisteetti jechuudha. Maal jedhee si soqa ani osoo si barbaade jechuudha. Ani osoo si barbaade bakkee jirtu hin beekaa takkumaan takkan si argaa garuu ani si hin barbaadu jetteen. Dubbiin faallaa taati jechuudha. Ka barbaadaa jiru Sa'id garuu Sumayyaa argachuu hin dandeenye. Waan inni barbaade san hin argata, waan inni fedhe san hin argata. Garuu Sumayyaan baay'ee itti ulfaattee jirti. Salaam wajjin akkam fuune na dhorguuf Yamanii dhuftee jedhee ture. Garuu Sumayyaan immoo ani Yaman hin deemne asuma jira jedhaa jirti. Yaman hin deemne ani asuma jira. Maal jedhee si soqa? Salaam illee ka deemte ani dhorgee ture. Garuu isitu barbaadee deemee malee waan biraa miti. Akka wannoo rifachiisee Salaam jechuudha. Paaspoortii si kenna jetti. Garuu Salaam wannoo bishaanidhaan dhuftee Salaam dhuftee Itoophiyaatti jechuudha. Paaspoortii haarawa baastee jirti. Akkasitti rifachiisee jechuudha. Kanaaf Sumayyaan waan isiin dubbattu sa fuudhuedha. Jaarsa yoo fuudhu garuu sittiin himu bakka sargiin godhamu si hin beetu. Buudhaa kiyya viidiyoo irra laaltaa jedhaa jirti. Amma dubbiin gara hin taanetti deemte jechuudha. Anallee na dubbisnaan itti yaadi qooyi isa wajjin araaramuu qabdaa. Waan hin taane yaadiin waan hin taane keessan seenii Sa'idiin sirraa. Kanaaf waan kana yaaddeef yaadii kana kaasi jedheen itti hime. Anallee jaarsummaa na ergite jechuudha. Anallee jaarsummaa na ergite. Sumayyaan fuudhu eddi. Sargii godhu eddi. Sargii gootee viidiyoo gallakkisaa jedhaa jirti. Maaliif baay'ee waliin dubbanne garuu isiin na dhaga'uu didde. Sa'id yoo dandeette waan ati godhaa jirtu jaartiin fuudha akkana godha ka jettu san dhiisiti. Jaartii awwalaa ta'e argadhu. Ijoollee kee argadhu. Nikaallee hin buusne. Osoo nikaan hin buun immoo jaartii atillee fuudhu isillee fuudhuu hin dandeettu. Jaartiin nikaa buustee ji'a 3 teettee achi booda fuudhuu hin dandeetti. Garuu osoo nikaan hin bu'in akkamitti jaartii fuuti? Anillee kana gorsee garuu isi aarii guddaa keessa jirti. Aarii guddaa aartee jirti. Baay'ee aartee jirti. Maaliif aartee? Waan ati dalaydu, waan ati hojjettu yoo laaltu isiin aarii guddaa keessa jirti. Ani si duuka deemaa hin jiru. Situ na duukaa na soqaa ka jirtu si garuu na argachuu hin dandeenye jedhaa jirti. Hin fuudha
jaarsa fuudhee achi booda osoo ati hin beekin viidiyoo gallakkisee agartaa malee sargii kiyyaayyuu na argitu jedhaa jirti. Maal jettan isin mee? Maal jettan? Araarsuuf inni jaartii jedhee osoo figu isin waan isii sirrisaa jirti. Waan tokko itti yaadne kana yaaddi jedheeyyuu hin yaadu ani inni jechuudha Sa'iid. Kana yaaddi jedhee Sumayyaan hin yaadu. Jaartii lammaffaa soqurraa wanta amma inni jiru san osoo hin sirreessin akkam godheedha. Awwala wanta badeessan sirreessee wanta hafeessan kaasee achi booda waan inni barbaadu godhu osoo danda'u tokkorraa osoo hin baratiin lammaffaarraa osoo hin baratiin sadaffaarra amma deemaa jira. Waan inni godhaa jiru aarii guddaa keessa kan jiru san baasaa jira jechuudha. Kanaaf Sumayyaan hin fuudhaa jedhaa jirti. Anallee jaarsummaa na ergitee jirti garuu jaarsummaa narraa fuudhuu hin dandeenye. Maal akka godhamu Sa'iid maal godha akka jiru amma araba fuudhaa jedhee hasaa jira. Araba fuudhee isii aarsuu jedha garuu jidduu kanatti ilmoota isaa dagate jechuudha. Jaalala hin qabu. Hin jaalatu Sumayyaa. Jaartii awwala hin jaalatu. Sumayyaan amma inni odoo karaa sirriin deeme silaa. Karaa sirriin osoo deeme Sumayyaa hin dhabu. Karaa faallaadhaan, karaa hin taaneedhaan waan hin taane yaadii keessa waan jiruuf argachuu hin dandeenye. Waan inni barbaade in argata, in beeka, sirriitti beeka jechuudha Sa'iid. Sirriitti beeka kan waan inni fedhe, waan inni barbaade, waan inni soqee wanta san argachuu hin danda'a, hin argaa, hin argalle. Garuu Sumayyaa argachuu hin dandeenye. Maaliif dadhabde? Maaltu si dadhabsiise? Amma daddafiitii waan ati jalqabde san dhiisiitii Sumayyaa soqii argii waliin araarama jiruu kee sirreessi awwal achi booda jaartii lammaffaa fuuta. Sa'iid waan ati jalqabdee kana dhaabi. Asii wanta guddaan uumamee jira Sumayyaarra jechuudha. Wanta guddaa waan ati yaanne waan ati mataa kee keessa kan jiru Sumayyaan uguruun deemtu hin dhufti jettee akka dubbattee sanitti amma fuudhaa kee yookaan immoo akka ati hin fuune kompleksii qabee miti Sumayyaa. Amma waan isiin dubbattee dhageette anillee bira gahe iccitii guddaatu jira. Kanammoo maalinni Sumayyaan fuudhu eddi. Sumayyaan osoo fuudhin bakkuma ati jirtutti deebi'ii Sumayyaa soqii yoo dandeette anallee argi waliin araaramne wanta jiru sirreessinee jaartii awwalate ijoollee kee wajjin sirreessitee achi booda waan ati barbaadde godhuu hin dandeetta. Garuu amma waan ati jalqabde kana dhiisi. Dhaabi. Hin taatu dubbiin sitti miyaani natti himne akkan jenne. Dhaamsi kiyya kana. Koomeentii naa barreessaa. Kana isiniif himuu barbaade nagaanaaf ta'a.